ቤት እንድገባ አይፈቀድልኝም ማታ ማታ ማለት ነው። አንድ ሰዓት እንኳን ሽንት መያዝ በጣም ከባድ ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። በዚህ የተነሳ ሆስፒታል ሁሉ ገብቼ ነበረ ታመሜ ማለት ነው። እያነከስኩ ነው፣ ኩላሊት ያመኛል። እያነከስኩ ነው የምሰራው። ምበላው ሰዓት ተሰጥቶኝ ነው mana keessatti akkanatti tumamaa asaqaayya'amaa jira jette. Egaa dallaalonni dubbachuu fi yeroo ammaa kanatti ijoolleen keenya biyyoonni adda addaa banaadha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal dubbes kalach jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii fa'aa waa'eetu jecha. Egaa obboleewwan koo warra tokko isiniif dhaamaa ijoolleen akkatti rakkachaa jirtan kuni egaa obboleettiin keenya kun immoo seentee tokkicha dhaqxe warreen ganaa deemuudhaaf karoora qabdan warreen biyyarraa dhufaa jiraniif akka dhagaan abdiin qabaa jechuudha. Ani amma ijoollee meeqa wajjin rakkadhe dhugaa dubbachuuf biyya kiyyarraa dhufanii ijoollee meeqatu rakkatee boo'ee asaqaayya'amaa ture jechuudha. Egaa yaa obboleewwan koo ani waan isin dhaamu keessaa iski biyya san osoo deemuu baattanii natti tola. Tokkoffaa dhugaa dubbachuu hin argine sinumaa biyyoota hunda keessaan akka biyya Saawudii san ijoollee asaqaayya'ee hin jiru jechuudha. Ijoollee haaraa keessattuu isheen saratanyaa takka qaxarti. Saratanyaan suni yookaan ijoollee waliin agarsiisan nan beekan waan kanarratti anis hojjedhe waan ta'eef biyya sanii jechuudha. Kanaafuyyuu filiis ijoolleen keenya biyya san hin deemin. Birriin haa xiqqaattu hangafaan bartanii Beeruutiin jira, Bahareen hin jira, akkasuma biyyi kunillee hin jira jechuudha. Kanaafuyyuu biyyi kunillee warra haaraaf fidu odoo fideewu Beeruutitti ijoolleen dhugaa dubbachuuf waggaa akkaayyuu teessee amma afaan barattutti biyya barbaadde deemuu dandeessa. Akka Kaatarii, Bahareen biyyi baay'eetu jira jechuudha. Namni baqa garuu ichitti ijoolleen bakka halkanii guyyaa bala rukutamu yoo ta'aniif ikkoo deebisuu danda'u. Nama rukutuun ikkoo dhorkadha. Ani mootummaan achi maaliif akka inni callisu bichaa hin beeku dhugaa dubbachuu. Sodaata akka hin qaban garuu adabbiinsaa sirriitti adabbii itti kennan miti mootummaan Saawudii jechuudha. Seerri ni jira garuu immoo namoonni achi hin dhagaan hin sodaatanillee. Ijoollee kanatti tumaa jiru baqa ani beeku kan dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama jibbisiisa baay'ee nama nan jedhanne jechuudha biyyi sun. Kanaafuyyuu yaa obboleewwan koo ani waan isin dhaamu keessa ijoollee ganaa biyyarraa dhufan fillee akka fakkeenya ta'uuf ijoolleen kun ani yeroo baay'ee naaf fida maaliif akka yeroo baay'ee ani beektanii ijoollee Saawudii Arabiyaa kanarraa nanaasa ijoolleen keenyarree achi waan jiraniif baay'inaan baqa rakkatanii naaf fidallee miidiyaa irratti illee nan baasa garuu immoo namni keenya hin dhaga'u beektanii akka carraati ani deebu an carraa baqa ijoollee meeqatu waggaa kana keessa ijoollee meeqatu biyyummattuu abashaan keenya araba dhiisa ta'u isaan jalaa baraniiti abashaan keenya dabaddabee soo ijoollee meeqa ijoollee addisii lubbuu isaanii dabarsee jechuudha. Kuni seerri hin jira jedhu malee seerri abadan uumaa fi faayidaa. Jechuun dunamma ergan dhufee waggaa tokko ulee hunda danda'e dur afekkoo uleen afaan iyyuu alakeefis ittiin dubbachuu hin qabdu Kiristoosii. Maaliif seeraan jirta seeraan dhufte baddee alan hojjettu. Ani paaspoortiin qabaa seeraan gara seera qabeessan birri kiyya baasitan dhufee jechuudha. Yoo nan dhufee hoo asitti sorry baay'ee tokko ulfaata amaan hundaafuyyuu እንግዲህ waaqayyoon nuuf haa laaffisu ijoolleen keenya arboonni balaa mana hin jedhamne qabdi garuu waaqayyoos immoo nama gaarii eebbisee yoo sii kenne hinuma jiraatta. Immoo baay'eedha biyya hundaayyuu hin jira garuu immoo kan ulee kuni cirraash biyya kana keessa ulee dhiisatoo dhugaa dubbachuuf kan dhooftu dhiisatoo daa'imuma isheetu iyyuu dha'uu hin dandeessu biyya kanatti jechuudha. Daa'imuma ofii isheetii deeche seerri sirriitti guddaatu jira rukutuu hin dandeessu uleen hin jiru jechuudha.
asaqayyatu malee uleen hin jiru. Kan ijoollee uleedhaan akka waan beektanii arree wayiititti kan rukutaan kan dabaddabantu jira jechuudha. Annaa kana adaraa keessan warreen ganaa biyyi san dhufuudha karoora qabdan hin deemnaa biyya san. Biyya Saawudii sanii jechuudha. Kanaaf biyyi guute biyyi Baareen jira, Beeruutiin jira, biyya hedduutu jira jechuudha. Kaatariin jira. Kanaafiyyuu akkanuma jettanii biyya taane biyya ijoollee keenya asaqayyaa jirtu tan achi deemuu baattanii gaarii yaada jechuudha. Naa kana wanti namarra irra deebi'ee ni dhaamu ijoollee baay'ee rakkachaa jira. Dhugaa dubbachuuf ani waan godhu wallaalee san isin jedha. Hangan danda'utti waaqni hanga namaa danda'ametti waaqa kadhachuu. Kan isarraa nafe garuu suurri baay'ee tokko ulfaatadha. Kanaaf namoota meeqatu kaaminaan dhoowwatu, kaan uleedha, kaan asiidota wantoota adda addaa kana harka isaanii akka ciccitu godhu. Uummata sammuu qabne uummata bismaan baay'ee tokko ulfaatadha waan hundaafiyyuu. Uummata miqqanya uummata akkasiin argine jechuudha dhugaa dubbachuudha. Amma ani egaa saraatanyaa fudhadhee akka ilmoo kiyyaatitti laalu yoo osoo baattee maaliif akka isheen miidhamtu barbaaddi? Osoo amantaa ishiitu namni amantaa ofii jaallatu nama miidhu dhugaa dubbachuuf. Kanaaf amantaallee maaltu walitti fidee jechuun keessan oolu garuu namni kan waaqa sodaatu jechuudha. Namni waaqa sodaatu nama miidhuuf yaadu. Garuu immoo isheen waaqa isheen beektu namallee biqaan akkasiiti jechuudha. Deema carrasha uummata akkasiiti. Waan akkasiiti. Ijoollee waggaa meeqa bira jiraataniyyuu asaqayyaa jiru isaan. Waan akkasiiti isiniin jedha obboloota koo. Ani ammallee taana wanni isinii dhaamu obboleewwan keessaniif illee sheerii godha. Bakka biyyuma sanii osoo deemuu baatanii baay'ee tokko natti tola. Oduu akkuma cufamte sanii banamuu baattee ijoolleen akkanatti nasaqayya'amanii jechuudha. Amma ijoolleen nasaqayya'amaa jiru biyya ormaa keessatti kun hin du'a. Kun akkatti galan hin qabani warri waraqata hin qabne gara bahaariitiin yoo deeman kanatti dhumu. Amma laalanii namicha kana ilaala mootummaa sun mataa isaa qolfi dhugaa dubbachuuf maal baada. Amma biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf namni bahaarraan deemuun jira. Waraqata qabaattee qabaachuu baattee waraqata hin baasirraa baafattee gara biyya keetii zanaa jettee galtaa jechuudha. Yoo hidhamte si hidhamte galta nasa. Baareen illee akkasii Kaatar. Sun namichi uummatuma baqa. Uummatuma fixuu waan beekuufiin dubbachuun nama abaaruunis gaarii miti. Waan hundaaf Yuuroopiin ijoollee achi jiran nagaan isaan agartuun biraan waan jedhamu ulfaataadha. Biyya san keessatti baduun hin danda'amu. Yoo sitti cimtee baddeetoo akka barbaaddetti jiraachuun siif hin mijatu siqiqiidha. Kanaaf biyya san keessa yoo baatan sinii wayyaa sinii jechuu barbaadetan dhufuuyyuu achuuyyuu laaluu baatanii gaariidha jedhee yaadaan akka kiyyatti. Akkasii waan hundaafuyyuu mucayyoo tanaaf immoo waaqayyoon achi akka ishee baasu abdiin qaba. Yeroo hundumaayyuu kadhannaa waliif godhaa. Waliif marmachuun barbaachisaadha.